kana sinin jedhu ka al tokko miidhan sababni yookaan nama fakkeenyaaf bosona dhaabuun rooba harkisaa jennaan miti rakkoon gaarummaa fidee dhufa. Garummaan wanti gaarummaaf kaarsa qabu immoo rakkoo of keessaa nabu. Yoon kana jedhu garuu jaalalaan ol madaalchisaan jiru ammas kan na hubachuu qabdan. Bakka taatee kaameeraa kan darbeera. Kanaaf an sammuu kiyaan firii ta'ee jiraachuun barbaada. Yeroo darbee deeggarsa xiqqaate qarshii haga miiliyoona tokko argachuu hin danda'a. Yookaan amma 100 takka taatu 50 taatu hin nabu. Yeroo galgala san bariisaa olitti siiguu maal sammee viidiyoo lakki bakka hin barbaadu waan kana ani sammuu kiyaan firii ta'ee jiraachuun barbaada. Bara jireenya koo ofitti amanuudhaan jiraachuun barbaada. Lakki bakka gargaarsi keessan gargaarsa yaadatu mafan jedhu. Normal bakka nama ofitti amanu self confidence nama qabuudha. Nama hojjetee fiduu danda'uudha. Dhiirri rakkattee rakkina keessa dabarre immoo dhiira miti. Dubarruuyyuu rakkattee rakkina keessa darbanii waan barbaade irra ga'u. Kana jechuun jaalalli injifataadha, mo'ataadha, hunda caalaa, hundaa olii. Jaalalli waan nama fingoon hin jiru. Qilee barbaades gashaa. Akkuma atu yuukaaste wangeela guddaarratti Saamsoon jaalalaan booji'an humna isaa irraa fuudhan qabanya isaa irraa bade. So yoon kana jedhu an dirqamaan sin jaaladhutti miti deebiteetu dirqamaan na jaaladhu hin jedhuun bakka allee. Fakkeenyaaf an kenna waa tokko kasiitti mochuudha. Seenaa arra jaaladhee osoo ijoollee 2-3 godhannee deebi'ee gaa'elli keenya diigame moo osoo warra gargar baane wayya gaafii hin qabu. Kun hunduma keessaniif iyyuu gaafii hin qabu. Isin galee miti wanti dhumni isaan tolle bakka hin tolu. Waaqni kan fuulduraa beeka. Namni kanarraa beeka. Ati maaf hin taane dirqama jechuun qabdu. Wanti suni waaqni keessa jiraachuu qabda. Bakka waaqni kan fuulduraa beekaa namni kanarraa beekaa kanarraa irra dhaabbattee waan baay'ee murteessuu dandeessa garuu kan fuulduraa irra kan beeku kan duuba keessa dhufu waan beekuuf wanni hundumtuu iyyuu haala akkasii mijeessu waaqayyoodha jechuudha. Kanaaf kanaan booda aniif seenaan maalii warra jettanis baay'ee keessan aniif seenaan bakka uumaa miti politikiyaa normaal. Maaf immoo politikii jettaa yakka kana hundaa asirratti raawwattee biyya ormaatti fiddee si gattee rakkinni kana hundaa asitti osoo mudatu akkamitti akkana jettaa warri jettanii gaafii na gaafachaa turtaniif sammuu keessanitti gaafii ta'e nama hedduu akka jiru asumaan ibsuun barbaada. Ilaa asumaan kan barachuu qabdan kiristaanummaan tokko kiristaana kan jedhamu bar Kiristoos osoo reebamu osoo garafamu osoo mismaarri harka isaa miila isaa irratti rukutamu yaa abbaa waan isaanii godhan beekanitti dhiifama godhiif jedhe. Beektaa kennu. Innaa narraa baradhaadhaa dhimma waan biraa miti bakka. Narraa baradhaadhaa. Miti kennu. Nanda goggore. Yaada keeddaaniin turuu kanuma fakkaataa waaqayyoo. Kenna. Okay, waaqayyoo nuti jeeqa sagantaa bira. Yaada gabaabaa yaada dhumaan xumuranii waaqayyoo dhuma keessanaa bareechuu lamaan keessanii yoogaa kanas ta'e sanaa dhugaas ta'e sobaa kan dhuma namaa bareechu ani bahuuf hin jira kan dhuma namaa bareechu waaqayyoodha. Jecha seenaa keessaa amantii intalee keessatti garuu waan nama ammoo waliin haasee keessaa waa tokko amma nu badheetti namni wanta hubatu qaba. Dubbii ishee keessaa wanta nu badhe keessaa ani jaalalli sarraan hin qabne keessi koo isa kan jiru jaalalli yaadeen beeku jette garuu haasaa ishee keessatti immoo kan darbe keessatti makiinaa qabda birrii qabda waan jedhamu ture. Inni immoo lakkii jaalalli gahaadhannaan jaalalli biddeen ta'aaree jaalalli biddeen ta'een nyaadhaa minaamu kan jedhamu tokko ture seenaa waan haasotillee yoo duubatti deemtee yaadatte yeroo sana siin jaalanne keessa koon jirtu jette otoo hin taane dhimma qabeenya wajjin wal qabsiistee haasaa turte dubbii kee keessatti wanta nu badheefini. Anyways kana fakkaataan isin biraa xumureera har'an si waliin haasa'e dhimma kana wal qabsiisee yaada koo fuula miidiyaa koo irratti immoo ibsadheera.
yeroo gaarii naaf qabaadhaa. Waaqayyo dhuma keessan dhuma keenya hundumaayyuu haa bareechu. Kanuma jechuun barbaada. Sorry bakka dogoggoreetti yeroo gaarii qabaadhaa. Master, coach, kenna shi na ganan firgala ta yi guda. Ijoollee namni dhibba afurii sagaltamii sagal. Maal kenna rodos indeme micayo sani faso sagalee nu ta'eedha. Rim jedhame sakaallamatti ta'ini. Namni dhibba afurii fi sagaltamii shanis jettan please. Obboleettii keenya dirribee kan jedhamtu godina Shawaa Salaale keessatti kan dhalatte Garba Gurraachatti kan dhalatte hanga waggaa 10 hanga barumsa kutaa 10 Landeema kan barachaa turte guddi keessatti immoo diskaawuntii bilbilarraan kan ka'e Dirribeen jedhamtu burtee jedhamti bakkee itti fufumi isa burtee dirribaa jedhamti Garba Gurraachatti dhalattee guddatte amma naannoo Finfinneetti egaa dhufte waggaa torba guuttee jirti. Harmeen ishee waan qabdu lafas mana hundaa gurgurattee kara Finfinnee dhufte mucayyoo kanaas akkamte hin dandeenye har'a garuuyyuu umriin ishee waggaa 16 umrii waggaa 16 kutaa 10 yeroo barattuudha dhibeen kan qaba jechuudha akka tasaa ta'e dhibamtee yeroo hospitaala dhaqxutti koomaa keessa seentee yoo koomaa keessa wayyooftee baatu dhaabbachuu dadhabde jechuudha. Baay'ee tokko kan garaa nama nyaatudha amma Hinxooxxoo paarkiidhaa qoraan guurtee gurgurtee jiraachisti akka nuyi tatsadaada'uu hin dandeessu. Guyyaa pooppoodhaan jalaa fuuti halkan immoo akka dubartii araashii akka dubartii deessetti carqii jalaa gootee waraqataa wajjiniin akkasitti jalaa miiccitii ishiisan immoo wulchariirra gootee biraa deemti katamaa kallaltee qoraan gurgurtee deebitee akkasitti hanjiraachistuudha xiqqeenyinata mana namaatiisi kanaaf namni nama taatanii namummaan kan isinitti dhagahamu obboleettii keenya kana maddiinuuf dhaabbadha fayyaan faaya hamma fayyaa qabnu kaanne bulla yoo fayyaa dhabnu garuu qabaata kan geenyu adaraa keessanii namni haadha qabdani adaraa haadha keessanii namni ilmoo qabdani adaraa ilmoo keessanii ittiin cakkanina mucayyoo asheeta kana waggaa 14 guutuudha kan wulcharii kanarra teeche amma immoo dadhabdee kara miidiyaa kanaa dhuftee jirti gargaarsa keenya barbaaddi isiniin jedha obboloota ko kan jirtu Finfinnee Buraayyuu jirti jechuudha. Ishiin nu argamtu yaa dhuftu yoo jettanis ishii isinii dhiyeechuu nan danda'a kadhannaa keessaniin yaadadhaa du'aayis godhaa fi tsalootis godhaa fi warroon amantaa biraa jechuudha. Ijoolleen ortodoksii tawaahidoo immoo yoo uddaasee maaramii dagamtanii walatta tinsaa'ee jedhaatoo kadhannaa keessan keessa yaadadhaa. Bisaagoo waggaa 38 algaa kee baadhuu ka'ii jedheeni fuudhee too bisaaguun fayyee Alaazaar du'ee boolla keessa guyyaa 4 fi halkan 4 du'ee boolla keessaa baase waaqayyo waan dadhabee hin qabu waan ta'eef kadhannaa keessaniin illee yaadadhaa namni namummaan ittiin itti dhagahame gargaarsa teenya tana gargaarsa keenya asumaan please mucayyoonis waan dhiyaatuuf hojii duree yookaan immoo hojjaa duraa sa'aatii Itoophiyaa sa'aatii 5 akka Dubaayitti immoo sa'aatii 12 irratti mucayyoon hin argamti dhibee ishee akkaataa dhukkuba ishee hin ibsitu waan ta'eef mana nan bana waan ta'eef waan hunduu manuma keessatti hojjaa duraa sa'aatii 5 irratti please namni dandeechaan birrii takkas